jabaatu akkam jirranullee nagaa kenna. Tokko isheetu dhufeerra immoo Oromoon gowwaadhaa jetti. Ishee haa gowwoomsu. Keessa namaan beeyta keessa qabattee namaa laatteedha Oromoon. Ishee akkanaa kana. Oromoon gowwaadhaatti. Oromoon gowwaadhaa miti boo. Oromoon abshaala. Oromoon gara laafessa malee cariidha. Oromoon malee Oromoon gowwaadhaa miti. Gowwaan warra Oromoodhaan gowwaa jedhudha. Warra Oromoodhaan gowwaa jedhu sanii gowwaan. Amma booda jechuudha. Oromoon waa sadii qabaachuu qaba. Akka sabaatti jaallatamuu qaba. Kabajaatu isaaf mala. Orma baateera. Orma kunuunseera. Orma ofitti qabeera. Jaallatamuun isarra jiraata jechuudha. Lammaffaa. Oromoon saalfatamuu qaba. Kabajamuus qaba, saalfatamuus qaba. Sadaffaa irratti even dibdee yoo jette immoo sodaatamuu qaba. Kanatu waan Oromoodhaaf malu. Sodaatamee, jaallatamee, kabajamee jiraachuu danda'u qaba jechuudha. Kanaafi ishee irra lafaa kaatee fi iddee dhuftee Itoophiyaan Oromoon gowwaadhaa naan jettu kan nan dhage. Kana yeroon itti dhageenyu darbeera. Baroonni isaa darbeera. Bara kana keessa immoo waan akkasiin dhageenyu. Ishee akkasiisan akkanatti of jalaa qabnee bira dabarra. Kanaafi namoonni waan akkasii odeessitan irraaf qusadhaa. Oromoon cariidha. Fayyaalessa. Nama kabaja, nama ofitti qaba. Si garrama immoo abshaala Oromoon waan si garrama. Isaatu odeessitu sanaa miti.